Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa News Network irraa oduun isinitti hima oduu waliin badhaatota akkalaati. Oromiyaa shawaa kaabaatti finxaaleyyiin Amaaraa namoota 3 ajjeesanii miidhaas geessisaniiru. Gaafa Adoolessa 24 2024 akka haaraatti finxaaleyyoonni Amaaraa faannoo ofiin jedhan Oromiyaa seenanii godina shawaa kaabaa aanaa darraa keessatti dhukaasa bananii namoota 3 yommuu ajjeesan tokko ammoo madeessuun himameera. Jiraataan naannichaa kan maqaan isaa akka eeramuu hin barbaanne tokko addi istaandardi natti himeera jechuun akka gabaasetti haleellaa sanaan namoota maqaan isaanii Uwwee Girmaa, Abduu Ibraahimii fi Abdul Waahid Jamaal jedhaman yoggaa du'an namni Abduu Said jedhamu ammoo madaaheera. Barattoonni kutaa 12ffaa gara 400 ta'an torban lamaan dura aanaa darraa irraa gara magaalaa Fiichee Yuunivarsiitii Salaalee deemanii qormaata biyyaalessaa fudhatanii kan ture ammallee sababa rakkoo nageenyaan gara qe'ee isaaniitti deebi'uu hin dandeenye. Aanaa sana keessatti finxaaleyyiin faannoo uummata nagaa Oromoo ajjeesaa fi qe'eerraa buqqisaa jiraachuun irra deddeebiin waan himamaa tureefi jirudha. Sababa balaa sigiga lafaatiin namoota du'an yaadachuuf guyyaan gaddaa 3 labsameera. Mana maree bakka buutota Itoophiyaa har'arraa kaasee guyyaan 3 guyyaa namoota naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Gizee Goofaatti lafti sigigaatee balaan qaqqabe itti yaadataman akka ta'uuf kaleessa murteesseera. Afayaa'iin paarlaamaa federaalaa obbo Taaggasaa Caaffoo akka beeksisanitti sanbata har'aa haga wiixata iftaaniitti guutuu biyyaatti guyyaa yaadannoo ta'a. Biyyoota imbaasiinii fi qoonsilaan Itoophiyaa jiru hundatti akkasumas doonii biyyaa irratti alaabaan biyyoolessaa gadi siqeetu fannifama. Roobni gannaa guddaan kan fide sigigaachoon lafaa aanaa Gizee Goofaa keessatti namoota 260 ajjeeseera jedhe Komishiniin Mirga Namaa Itoophiyaa. Warra du'an keessaa dubartoonni ulfaa fi kan hoosisan 30 akkasumas mucaan ganna 5 tokko akka jiran ammoo kan ibse mootummoota gamtoomanidha. Itti dabalees namoonni 183 du'uun mirkanaa'eera jedheera. Jaarmiyaan qindeessaa gargaarsa namoomaa kan dhaabbatichaa Oochaan sababa balaa sanaatiin namoonni 596 qe'eerraa buqqa'anii 5,600 ammoo gargaarsaaf saaxilamaniiru jedha ibsa haaraa baaseen. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee, federaalaa fi bulchiinsi naannolee tokko tokko akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa gamisitti erguu eegalaniiru. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimedii fi jilli federaalaa har'a bakkicha deemuun warra lubbuun hafaniif maatii jalaa miidhaman jajjabeessaa turani. Kaleessa immoo naannoo kibba Itoophiyaa fi Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti sababa wal fakkaatuun lafti sigigaatee namoota qe'eerraa buqqisuun dhagahameera. Yuunivarsiitii Rift Vaalii fi Harambee barattoota ogummaa garaagaraan barsiisaa turan guyyaa har'aa eebbisiisaniiru. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii barattoota isaa mooraa barnootaa 17 magaalaa Finfinnee fi Shaggaritti ogummaa garaagaraatiin barsiisaa ture 9,291 guyyaa har'aa galma bargumeetti eebbisiiseera. Barattoonni har'a eebbifaman warra digirii jalqabaa, digirii lammaffaa fi ogummaa fi teeknikaan barachaa warra turanidha. Waggootaaf biyyaa bahanii kan turan abbaan qabeenyaa yuunivarsiitichaa obbo Dinquu Dayyaas, hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalee Mulaatu, hooggantoota yuunivarsiitichaa, maatiin eebbifamtootaa akkasumas keessummoonni sagantaa eebbichaa irratti argamaniiru. Oduuma wal fakkaatuun yuunivarsiitiin Harrambees barattoota muummee barnootaa garaagaraan barsiisaa ture 2,984 har'a eebbisiiseera. Yuunivarsiitichi barattoota 1,035 digirii jalqabaa, 304 digirii lammaffaa fi 1,645 ogummaa fi teeknikaan warra barataa turan ta'uun ibsameera. Sirnicha irratti pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Habtaamuu Takkaa dabalatee keessummoonni garaagaraa argamaniiru. Bulchiinsa godina Walaayittaa keessaa hooggantoonni 8 malaammaltummaan shakkamanii hidhaman.
Naannoo gidduu gala Itoophiyaa keessaa hooggantoonni bulchiinsa godina Walaayittaa kachachala hojii fi malaammaltummaan shakkamanii mana hidhaa akka seenan qajeelchi poolisii godinichaa har'a beeksiseera. Hooggantoonni 8 kan qabaman qabeenya mootummaa fi uummataa irratti kachachala hojii fi saamicha lafaa raawwataniif yeroo dheeraa hordoffiin irratti taasifamaa turuusaa hoogganaan qajeelcha poolisii godina Walaayittaa itti aanaa Koomaandar Nigaatu Geetaachoo ibsaniiru. Namoota hidhaman sana keessaa bulchiinsa magaalaa Sooddootti itti aanaa hoogganaa waajjira bulchiinsa magaalaa Sooddoo, itti aanaa misooma magaalaa godina Walaayittaa fi bulchitoota godinootaa dabalatee namoonni 8 hidhaa seenaniiru. Isaan kun waldaalee 11 seeraan ala ijaaranii fi 4f lafa kaaree meetira 6,200 seeraan ala kennuun waan shakkamaniif qorannoon irratti taasifamaa jedhe qajeelchi poolisii godinichaa. Maddi oduu kanaa burqaa oduu Itoophiyaati. Addi bilisummaa uummata Tigraay seera qabeessummaansaa akka deebi'uuf boordii filannootiin gaafate. Erga bara 2020 kaasee mootummaa federaalaa fi gareesaa waliin lolatti seenee booda caffee biyyoolessaatiin goolessitummaatiin moggaafame boordiin filannoo biyyoolessaa seera qabeessummaan adda bilisummaa uummata Tigraay irraa kaasee ture. Waliigaltee nagaa buusuu Piriitooriyaatti innii fi federaalli kan waliif mallatteessan keessaa tokko dhaabichi akka seera qabeessaatti deebi'ee sochii siyaasaa taasisuu danda'a kan jedhudha. Addi bilisummaa uummata Tigraay beekamtiin kiyya naafaa deebi'u jedhee boordii filannoo Itoophiyaa gaafatannaan dhaabata akka qawwee kaasee beekamtii isaa irraa haqamee ture deebisanii galmeessisuu kan dandeessisu qaawwi seeraa waan hin jirreef nan rakkadha jedhee deebisuunsaa ni yaadatama. Dhiyeenya kana caffee federaalaa dhaaba siyaasaa yeroo tokko qawwee kaasee ture wayita karaa nagaa qabsaa jedhamee deebi'u kan galmeessisu seera tumeera. Addi bilisummaa uummata Tigraay karaa dubbii himaasaa gaaffii fi fedhiin isaa akka haaraatti galmaa'u osoo hin taane hayyamaa fi beekamtii boordicharraa qabu naafa haaromu kan jedhu akka ta'e ibseera. Karaa dhaabichaas torbee dhufu keessa gaggeessuuf qophiitti jiraachuu beeksisee ture. Keessi isaa tasgabbaa'aa ta'uu baatus Muummichi ministeeraa torbee darbe keessa wayita morkattoota siyaasaa wajjin marii taasisan addi bilisummaa uummata Tigraay boordii deemee akka haaraatti galmaa'u yookaan hayyama isaa haaromsachuu didee yoo kora gaggeessate ammas lolatti akka deebi'uuf jiran ifatti dubbatanii ture. Haasawaa kana booda muummicha ministeeraa fi mataan paartii badhaadhinaa Abiyyi Ahimediif mataan adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabre Mikaa'el gidduu kana Finfinneetti waan kanarratti wal arganii mari'achuun dhagahameera. Amma addi bilisummaa uummata Tigraay hayyamni isaa akka haaromsamuuf ifatti boordii filannoo biyyoolessaa xalayaatiin gaafateera. Xiyyaarri Itoophiyaa Gambeelaa fi Asoosaa gidduu balali'uu eegaleera. Daandiin qilleensa Itoophiyaa magaalota gurguddoo naannoo Gambeelaa fi Beenishaangul Gumuz gidduu balali'iinsa kallattii eegaluunsaa beeksiseera. Xiyyaarri magaalaa Gambeelaa fi magaalaa Asoosaa gidduu kallattiin deemaa jira. Kun kan eegalame hagayya 24 2024 keessa akka ta'e daandiin qilleensa biyyattiitu hime. Ani nageenya keefan wareegama baase malee si diiguuf hin hojjenne jette Itoophiyaan. Mootummaan Itoophiyaa gitnisaa Somaaliyaa maqaa balleessuutti jira jechuun balaaleffateera. Ministiriin Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen Soomaaliyaan sobaan akka waan Itoophiyaan meeshaa waraanaa biyyattiitti ergaa jirtu fakkeessuun olola oofaa jirtu dhaabuu qabdii jedheera. Ministirichi waan gitnisaa kan Soomaaliyaa jidduu kana dhimma kanarratti dubbate sobaa fi waan hin fakkaannedha jechuun ibseera. Itoophiyaan tokkummaa fi nageenya uummata Soomaaliyaaf waggaa 30 guutuu wareegama baasaa baatetti bishaan naquudha malee waan qajeelaa miti jetti. Torbee darbe keessa konkolaataan 2 meeshaa waraanaa fe'ee Soomaaliyaa keessatti kan gosootaan qabamee saamame Itoophiyaa irraa nutti ergame jechuun mootummaan Soomaaliyaa himataa jirti. Ministeerri Haajaa Alaa Moqaadishoo waan kana ifatti bahee himannaan gitni isaa kan Itoophiyaa kaleessa deebii kennuuf akka dirqamedha kan ibsame. Itoophiyaan meeshaa waraanaa gamasitti hin ergitu tokkummaa fi nageenya Soomaaliyaaf wareegama baafneef harki keenya daaraa hammaarratu ta'uunsaa nama gaddisiisa jedheera.
Ministirichi toora Feesbuukii isaa irratti waan biyyittiin gochaa jirtu jala bu'ee hordofaa jiraachuus hin dhoksine. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii.